Ayyaa shamarra kafuun kabajamtoota furdoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo haa galatu turtiin jiru jireenya maal fakkaata simbira ana bira baay'ee gaariidha waaqayyootti haa tolu oolmaan maal fakkaata warreen kanaan dura maatiin nu taatanii jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha warreen as duraanis maatiin taane maatii taasiniin jedha akkasuma immoo share like gochuudhaan hordofaa isiniin jedha guyyaa har'aa waa muraasa wayii haasa'uudhaaf yookiin gorsa gabaabduu tokko man beekurraa waasiin gorsuu barbaade jechaadha. Maaliif sababni isaa yoo jettanii waan tokko gaafa hojjennu namni kamiyyuu faayidaa mataa isaatiif hojjetamti. Namni kamiyyuu faayidaa mataa isaatiif hojjeta jechaadha. Usuma faayidaa mataa keenya qabaannu nama tokko gargaaru nama tokko guddisuun dirqama namatti ta'a jechaadha. Maaliif yoo jettanii nama tokko yoo gargaarre malee yoo wal guddisne yoo wal jijjiirre malee tinimti jechaadha. Kanaaf maaliif yoo jettanii nama tokko biratti guddaa yoo taane nama tokko biratti xiqqoo yoo taane sirrii hin dhufu jechaadha. Namni kamiyyuu ija tokkoon ilaalamuu qaba. Bara keenya si'anaa kana keessaa namoonni baay'een namoonni baay'een tokko kan bifa ilaalan jiru. Sababa namni tokko yoo kullate bifa namaa kan ilaalus ni jira. Bakka akkasumallee kan bifa namaan ilaalas ni jira. Gorsa kan sirriitti dhaggeeffadha. Maaliif waa sadii gorsa sadiin qabadheef tokko haala hojii ilaalchisee lammanni immoo haala itti bulmaata keenya ilaalchisee jechaadha. Maaliif yeroo hojii hojjennu amma nama tokko sin gargaara na gargaariidha malee nama tokko ani taa'ee kootu kan konaantini godhii miti jechaadha. Yoo ati harka mirgaa kanaan harka bitaa dhiqxee harki bitaan ni qaba. Yoo ati garuu harka bitaa kanaaf harka mirgaa kana waliin dhiqne maaltu si dhiqaree namni si dhiqu jechaadha. Yoo ati nama gargaarte yoo ati nama wajjin taate namni illee si wajjin ta'a. Sababni isaa maaliif akkuma ati nama gargaartu namni illee si gargaaruuf tattaafata. Akkuma ati nama wajjin taatu namni illee si wajjin ta'uuf siintanii jira. Kanaaf sababni isaa maali yoo jette yoo ati nama gargaartu yoo ati nama wajjin taate namni illee si gargaaraa jechaadha. Maaliif nama wajjiniin yoo ati wal gargaarte yoo ati nama gargaarte yoo ati amala qabaatte namni si wajjin jiraata. Yoo ati yeroo hundumaa bakka dadhabduu yookiin hirkattummaan deemta ta'e namni siintanii jiru. Amma lafa hojii amma hojjennu kanatti baay'een hirkattummaan kan socho'an baay'een ni jiru. Dooddootti illee kan wal caalu ni jira. Maaliif namni tokko edda dhalatee ji'a 9-7 edda garaa haadha isaa keessa taa'ee baheeti namni kamiyyuu namummaa isaatiin jaallatamuu qaba. Namni kamiyyuu namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Xiqqaatu haa guddatu. Maaliif namni kamii akka obbolaatti wal ilaaluu qaba. Namni kam wal gargaaruu qaba. Maaliif ishiin kun isaa guddatu ishiin sun isaa guddatu namni kam wal caaluu hin qabu jechaadha. Fuula waaqayyoo duratti namni kamiyyuu waaqayyo ijuma tokkoon ilaala. Namni garuu nuti garuu namni foonii yoo namni tokko kuulii kuullate yoo namni tokko mataa guddaa qabaate yoo namni tokko foon qabaate isa kana leellesna nuti. Miti garuu waaqayyo foon duratti inni foon qabus inni mataa qabus inni bifa qabus inni bifa hin qabnes tokkumatti ilaala. Maaliif hundumuu tokko uumaa waaqayyooti waanta ta'eef jechaadha. Maaliif wanti nuti har'a hojjennu kuni wanti nuti har'a wajjin kaannu kuni wanta aduu gadi wanta bor badu wanta bor oddoodhaa dhabamu fixeensa ganamaanii beektu miti birriin fixeensa ganamaati. Wanti hundumtuu fixeensa ganamaati. Wanti nuti har'a wajjin raafamnu kun wanti nuti har'a wajjiniin ukkulitti wal ilaalomnu kun fixeensa ganamaati. Hundumti isaatu hin darba. Garuu kan hin darbin yeroo kamillee kan hin darbin yoo ati gaarii nama tokko goote yoo ati gaarii nama tokkoof yaadde waaqayyo biraallee wanta gaariitu siif yaadama. Maaliif sa'aatii kanatti akkuma argaa jirru koomentiin taanii wal arrabsuutu jira. Ati maaliidha jedhe wal arrabsuu jechaadha. Kan nama arrabsu mataa isaattuu arrabsamaadha. Kan nama abaaru abaaramaadha mataa isaattuu jechaadha. Maaliif sababa inni si abaareef sitti hin dhaga'aminsi. Inni si abaare inni abaaramaadha. Inni si arrabse ni waan garaa siin jedhe sun inni mataa isaatiif abaaramaadha. Ati garuu nama sana hin arrabsa jette yoo ati suura isaa gadi gargashite iskirra goote maal goote yoo ati dhufte ati iyyuu qixxuma sana abaaramte. Garuu gaafa inni si abaare eebbifame yoo jetteen ati immoo eebbifamta. Dachaa torbaan eebbifamta. Namni tokko quba tokko sitti qabe isatti immoo torbatti qabama. Maaliif sitti quba tokko qabe
Kanaafiyyuu inni lammataa immoo haala biyya keenyaa ilaalchisee namoonni baay'een nuti maaliif dursee wanta waaqayyo dubbateef obsa waaqayyoon kadhanna malee mootummaa suura isaas gadiin garagalchinu namoota gurguddoo maalii ebeluu gadiin garagalchinu sababni isaa maaliif yoo jettanii dursee kana nuti ni beekna waan ta'eef dursee waaqayyo dubbateef mootummaa irratti akka ka'u ilmi abbaa irratti akka ka'u akka Itoophiyaa rukutamtu dursee waaqayyo waan dubbateef namni kamiyyuu amma mootummaan kun maaliif callisee maaliif irraan bu'e guyyaa waaqayyo eeggata waan hundumtuu jira maaliif mootummaan kun sin beeka akka dursee waaqayyo dubbateera waanta ta'eef bara dhumaa keessa akka waan hundumtuu jijjiiramu bara dhumaa keessa akka lolli guddaan jiru dursee waaqayyo nutti himeera jecha dursee waaqayyo dubbateera kanaaf namni kana jalaa ooluudhaaf immoo cubbuu keessa laaqaa oolee yookiin wal jibbaa oolee yookiin wal ciqilaa oolee osoo hin taane yookiin garan taane keessa dhaabate yookiin osoo hin taane nama jilba isaatiin gadi jedhe yookiin imimmaan isaatiin gara waaqayyootti iyyatu ni darba jechaadha. Wanti hin darbiniif hin jiru. Wanti immoo biyyi keenya nagaan taaneef hin jiru. Kan biyya keenya balleessus numa kan biyya keenya ijaarus numa. Maaliif yoo jettanii biyya keenya kana balleessaa jiru numadha. Sababni isaa maaliif waa xiqqoo tokko kuma gooneetu miidiyaa baannee fiigaa oolla. Waa xiqqoo tokko guddisuudhaaf wal jibbuudhaaf wal dhiibuudhaaf ati maalidha? Ati beluudha. Zariin keenya gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Namoonni baay'een gaafa namni tokko du'e kan gammadan, namoonni baay'een gaafa namni tokko rukutame kan gammadan, gaafa manni tokko jigee kan gammadan, isin mataa keessaniitiif rakkina ofitti fiddu. Maaliif sababni isaa namni kamiyyuu tokko namni kamiyyuu namni dhalatee lafa kanarra deemu tokko edda walii keessan hin jaalanne anaan eessatti argitanii na jaallattu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Maaliif yoo walii keenya jaalanne yoo walii keenya qabanne biyya keenya maatii keenya abbaa keenya kabajuu dandeenya. Kanaaf wal kabajaa wal jaaladha. Balleessa kompiitarri hin dogoggora nama dhiisaa jechaadha. Namni hin dogoggorre hin jiru lafa kanarra maa ebeluun dogoggoree maa ishiin tokko dogoggortee hin jedhina. Inni lammataa immoo shamarran keenya bakka garaa teessanii dhiiraan sin jaaladhan jedhina. Adaraa keessan dhugaa sin jaaladha dhugaa sin jaaladhan jedhina. Dhiirri sin jaaladha siinaa jiru. Dhiirri sin jaaladha siinaa jiru. Inni dhiirri yoo sin jaaladha siin jedhe isarraa bareeda. Waan hundumtuu isarraa bareeda sirraa hin bareedu. Yoomiyyoo ta'e dhiirri sin jaaladha siinaa jiru. Yoo dhiirri sin jaaladha siin jedhe haala jireenya isaa ilaaltee namni kun duuriyyeedha moo namni kun maallaqa barbaada moo namni kun jaalala dhugaa barbaada moo jettee itti yaaduun sirraa barbaachisa. Sirriitti qabadhu. Gaafa namni tokko waan gaarii yookiin gorsa gaarii qabatee isin ilaaltanii isin isaddoo wal arrabsoo isaddoo bakka waan hin taane isaddoo bilkinnaa kana ilaaluu jaallattu. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Isa jala akkasitti teenya daawwachaa oolla malee oddoo wanti gaarii jiru waliin ilaallu. Gaafa gorsa tokko namni qabatee dhufe gaafa waa'ee haadhaa walaloo garaa wanta barumsa ta'u qabatee dhufe gaaf sana namni hin jiru. Gaaf sana gara biraa daawwata isa jecha isa arrabsoo isa jibba. Waaqayyo jibba nurraa fageessu karaa kamiiniyyuu jechaadha. Adaraa keessanii amma dandeessanitti waa gaarii gochuu yaala. Amma dandeessanitti obboleettii keessan obboleessa keessan jaaladha. Amma dandeessanitti wal kabajuun barbaachisaadha. Yoo wal kabajne malee yoo wal guddisne malee yoo wal gargaarre malee faayidaa tokko hin qabu. Nuti wal guddisnaan nuti wal bira dhaabannaan wanti biyyi keenya nagaan taaneef hin jiru. Nuti tokkummaa qabaannaan nuti jabina qabaannaan wanti nagaan hin dhufneef hin jiru isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Amma nama dubbadhe keessatti waan inni isin gaddisiisee hin beeku dhiifama naa godhaan isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessan sheerii, laayikii, subscribe gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Gaafii barbaadanis na gaafadhaa isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Garuu immoo obboloota tokko koomentiidhaan waliin arrabsiinaa. Namni tokko sitti gadduurraa sitti hafuu sii wayyaa ishiin tarraa hojjetattu kun. Namni tokko yoo sitti gaddee har'a namni tokko sitti gaddee sababa keetiif sitti gaddee yoo namni sun gadi jedhee boo'e imimmaan isaa rabbitu irraa siif garuu wayyoo. Kanaaf nama tokko koomentiin taanee waliin arrabsiinaa. Koomentiin taanee waliin barreessinaa. Ishinoon beektu maaliif hin dubbistu? Ishinoon beektu Oromiif hin dubbistu hin jedhina. Maaliifi bara kana keessa appilikeeshiniin qubee garaa hiikuu ni jira. Isaan hiikkata malee namni callisee hin dhiisu. Kanaaf nama hin arrabsiinaa. Kan nama abaaramaadha waan ta'eef waliin koomentiin taanee waliin barreessinaa waan hin taane wal guddisuudhaaf laayikii gochuun sheerii gochuudhaan walaa hordofnu walaa jabeessinu jalqabaa kaanee hanga dhumaatti